Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota kabajamtoota amaanaatu akkam jirtan uummata qashtii jirra jirtu baga jiraattan isiniin jecha akkasuma warri amantii biraas shama harka fuune obboleen kiyya hunda keessanuu salaamtaan xiyyeetan onna irraa kaatee bakka isin jirtanitti isin haara qabdu isiniin jecha akkasuma obboleen kiyya har'a walitti deebinee jira. Maali walitti deebine ho'ettan baatii kabajamtuu baatii jaalatamtuu baatii islaamni akka dahabaa yookaan akka warqiitti eeguu walitti deebinee jiran isiniin jaa. Soomanaarra guyyaa tokko oollee halkan ejenuu kana guyyaa lamada eegaluu deemne jechuudha. Akkasuma obboleen kiyya hiriyoota kiyyaan faamilii kiyyaan hordoftoota kiyyaan uummata musliimaattiin hunda keessanuu ramadaan mubaarakiin isiniin jaa obboleen kiyya. Baga rabbiin baatii kabajamtoo baatii jaalatamtoo baatii ramadaanaatiin isin geenne isiniin jaa obboleen kiyya hunda keessanuu akkasuma kunoo har'a geenyee jirra. Nadaafaa jaraatarraa asaafnee jechuudha. Nadaafaa jaraatarraa asaafnee har'a geenyee jirra. Alhamdulillah. Wallahi isiniin jaa maaliif jennaan waa hunda caalaa fayyaa qabaachuu caalaa fayyaa qabaannaa wanta ati goone hin jirtu jechuudha. Wanti ati hin dabarrees hin jirtu. Yoo fayyaa qabaatte nillee hojjetta keessaa illee baata. Alhamdulillah baga rabbiin fayyaa nuuf kenne warra fayyaa hin qabnes rabbi fayyaa isaa kennuuf isiniin jaa obboleen kiyya. Akkasuma nadaafaa soommanaa waan takka firraa finnee jirra jechuudha. Amma maaltu nu hafanii beekani? Baqa baatii tana wanta isaan balleessanii fi nuti wallooluu qofaan nu hafee jechuudha. Waan gurguddoo firraa finnee jirra. Tunilleen haanuma guddattuuf garuu tan dabarta san hin geessu dhugaan isiniin jaa akka mataa kiyyaatti. Maaliif jennaan wallahi alhamdulillah nadaafaa hundallee firraa fixeetiin jira. Akkasuma obboleen kiyya anaan hangafee warri akka kiyyaatiin mana namaatiif biyya namaa keessa jirtan hunda keessanuu rabbiin isinii haa laaffisuun isiniin jaa. Nu hunda rabbi nu haa laaffisu. Yeroo ramadaanaa tana biyya fi keessa jiraattee fi biyya namaa keessa jiraattee dalagaan tokkuma garuu ta biyya namaa tonna irra ulfaatti ni beekani dhugaan isiniin jaa irra ulfaatti. Akkasuma obboleen kiyyan hunda rabbi nu haa laaffisu. Warra amatuu deddeebi'ee kana soomanu rabbi nu haa godhu. Kan kaleen jirre kan kalee jiru kan arran jirre meeqaatu jira. Kan barana soomana kan amata kana soomani meeqaatu jira. Nuti as geewonu waan guddaadhaan isiniin jaa. Alhamdulillah nama lubbuun jiraatee dadhaba nama lubbuun jiraatee dalagata. Rabbiin umrii nu dheereessee fayyaa ta'e nu haa kennu isiniin jaa obboleen kiyya. Akkasuma ammaan tana nadaafaa arabaa dhugaa guututti isiniin garsiifne maaliif jennaan matbahumaa fi taan soorumaa fi viidiyoo waa xiqqoon isin garsiise akka duraanitti viidiyoo dheertu gadi hin dhiisne isiniin jaa naaf hin mijjooyne. Akkasuma obboleen kiyya xumura isaatirra jechuudha kurfaa kiyyaan nadaafaa godhee nadaafaa kurfaa kiyyaa viidiyoo tana akhirarra laaltan viidiyoo tanaan kara duubaatirra isinii kaa'a jechuudha. Kurfaa kiyyallee yeroo xumura isaatumarratti yeroo nadaafaa godhee xumure jechuudha. Akkasii dhumni viidiyoo kurfaa kiyyarra xumurame jechuudha. Viidiyoo tana kara boodaatirraan isinii kaa'a jechuudha. Akkasuma obboleen kiyya warri maatii kiyya taatan laayikii naa godhaa. Warri maatii kiyya hin ta'in immoo sabskiraayib naa godhaan isiniin jaa. Hedduun isin jaaladha. Hedduun isin kabaja. Viidiyoon yoo isinitti tolte hanga dhumaatiin naa ilaalaan isiniin jaa. Akkasuma anilleen du'aayin isinii godha isinilleen du'aayin naa godhaan isiniin jaa obboleen kiyya hunda keessanuu. Rabbiin baatii ramadaanaa tanallee warra deddeebi'ee soomanullee rabbi nu haa godhu dalagaallee rabbi nu haa laaffisu isinillee rabbi isiniif haa laaffisuun isiniin ja'a. Hedduun isin jaaladha hedduun isin kabaja. Akkasuma obboleen kiyya hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagayaan naaf turan isiniin ja'a. Bye. Nagayaan naaf tura. Viidiyoo kurfaa kiyya dhumarra viidiyoo gabaabduudha sanuu viidiyoo gabaabduudha jechuudha. Viidiyoo tana kara duuba kara viidiyoo tiyya. Akkasuma obboleen kiyya kun akkumaan isiniin jee amma nadaafaan ittiin akhiraa kurfaa kiyya jechuudha. Mana jaraa kana guuturraa jalarraa gubbatti
nadaafaan ittiin akhiraa xumura isaa jechuudha. Kurfaa kiyyaa fi hoosha dhiquudha jechuudha. Akkuma agartan kun tunta siriyaatiyya. Meeshaa kurfaa kiyyaa kana wallaahi takkittii boodaatiin irraa gagguree eegas nadaafaa godhee itti ol deebise jechuudha. Hammaa mallee gidaara hunda dhiqeelni isiniin jee sirriin nadaafaa godhadhee akkasuma obboleen kiyya kunoo kurfaan kiyya akkana fakkaataan isiniin jaa sijaadaa ganaan itti ol deeffadha kunoo bakka ciisanii gartanii bakka farshaan xiqqaan jiru sanii bakka tana irratti bakkaan itti salaatu jechuudha. Karaa gadii sanattis quraanaa fi waan takka takkaa jira. Amma kunoo kurfaa kiyya fixadhee jira jechuudha. Akkasuma manuma kiyya amma xiqqaa kanaa meeshaa kiyya amma xiqqaallee gagguureetiin nadaafaa godhadhee akkasitti itti ol deeffadhe jechuudha. Bakka sallaa waan inni irra nannaqe ilillii diddiimtuu sana achirra nannaqadhe jechuudha. Hedduun jaaladha ilillii diddiimtuu san dhugaa dubbachuudhaaf akkasuma sijaadaa itti ol deebisuu deema jechuudha. Bootaan itti salaatu sanii sijaadaa dhiqeetiin ala bal'isee kun amma goggooyitee jirti jechuudha. Amma ol naqeetiin jira jechuudha. Xumurarra maaltu jiranii beetanii xumura dalagaatirra hooshaan dhiqee jechuudha. Isin garsiisnee nama dhiqullee yaani bakka irrumatti hin qabee malee. Akkasuma obboleen kiyya warri illee harma laaltamee laayikina godhan isiniin jaa kurfaa kiyya akkana fakkeeffadheetiin jira. Anis mana kiyya guddaa kana akkanatti tolfadhee jira. Akkasuma obboleen kiyya kun akkuma agartanii ammoo bakka tanatti hoosha dhiqeetiin jira gubbaadha tuni gubbaarra dhiqeetiin jira ganaa gabbii jala dhiquu deema bishaan wanni inni asirraa dhiqe jala gabbuutee balleessite amma jala dhiquu deema kun akkuma agartanii jala gayyaa jechuudha. Akkasuma obboleen kiyya warri maatii kiyya hin ta'in maatii kiyya naaf ta'an isiniin jaa warri maatii kiyya taatan ammoo laayikina godhan isiniin jaa hedduun isin jaaladha hedduun isin kabaja obboleen kiyya. Akkasuma hanga viidiyoo biraatti walitti deemuutti baay.